malee. Akkas taanaan immoo ustaazii Iddoo akkasitti nyaatan warra afaan haaraa dubbanne namni hafuura qulqulluu waliin wal lolee jette maal amma gaaf fakkeenya jechuun fakkeenyaaf hafuura qulqulluu waliin wal lolteen jettani maaliin hafuura qulqulluu waliin wal loleree ati beektaa hiikasaa ofii kee aamiin jennaan nuti si duukaa waan phaaphaa jedhamu kanaan si jedhe ati immoo hafuura qulqulluu duukaa wal loltee na jette kun hafuura qulqulluu duukaa maal wal nama lolchiisa reesla hafuura qulqulluu dhoote hafuurri qulqulluun wanta hin beekamne namatti dubbatamoo. Qubee ammati jette kana jedhaa jiruree maalirratti jedhani eessatti jedhani qubee amma ati jettu kana tarii. Mobaayilii koo kanatti wanni hin qabu akkanti si agarsiisu maaliin godha. Rabbi yaa Allah. Kama gaagagaa wanta hin beekamne nama. Eenyutu bees keessa? Mee miliyooniin galchaa mee inni mobaayilii lama qabaa isaati. Inni dingatan qabaa keessaati. Maal waan jarri dubbatamu? Leeyyeen isa sana sirriidha jetti isa sana nuufaa himtu phaaphaa qaaqaan jennee jetti. Sirummaa samarree sitti himtu maa barbaachise fiduu mobaayilii? Aslan afaanuma jarri dubbatan hin gala namaayyuu. Waan jarri jedhan nama hundaaf. Xumpharuun kan jenne tokko yeroo darbe intini biratti. Muka yaabbatee. Seexanaaf iyyuu afaan haaraa mataa ishee dandeesse hin qabdi jedhi. Afaan haaraa kan dubbatan hundumtinuu ergamoota Waaqayyoo yookaan immoo warroota Kiristoosiin tajaajilan jechuudha. Tole amma fakkeenyaaf hordoftoota amantaa biratti tokko xumpharuun. Okay, inni haa jedhu. Israa'el dansaa biratti. Xumpharuun jechuun maal jechuudha? Okay. Isa sana isa gaafadhu malee ani hiikaa isa sanaa hin beeku. Afaan haaraa seexanni mataan isheeyyuu qabaachuu dandeessi. Namoota ofii isheetii dibattee kaafatteeyyuu qabaachuu hin dandeessi. Garuu afaan haaraan hiikaa mataa isaa danda'e waaqa biraa kan dhufeef namoota dibamanii fi jaalatamaniif kan kennamutu jira. Isa sana irraa warroota dandeettii hiikaa sanaa afaan sanaa fi yeroo akkamii akka dubbatamu maaliif akka dubbatamuu fi Kiristoosii wajjin akkamittiin akka walii galan kan irratti ibsamudha inni sun garuu isa kana isa ammati jechaa jirtu kana ani xinnoo shanatti ulfaata sanis kan jechuun ulfaata hin jabaata maaliif wanta hin beekne irraati sababa kanaaf akkas ta'e sababa kanaaf dubbatame jechuun hin jabaata. Eebbe. Afaan sana kan Kiristoos faana walii galanii jette. Kiristoos afaan sana dursee beekamoo hin beeku. Afaan hundumtiyyuu Kiristoos duratti ifaadha. Afaan Kiristoos nuuf kennu hunduma. Eeka jettare. Akkamitti afaan haaraa jettare. Moo waaqaaf haaraa miti namaaf haaraadha. Namaaf haaraadha malee waaqaaf afaan kamiyyuu ifaadha. Afaan namaaf haaraa sana waaqayyoof haaraa jensaane afaan sun afaan biyya kamiiti? Moo afaanuma waaqayyooti? Haasaadhuma waaqayyooti? Qaanqaa waaqayyooti? Qaanqaa suni kan waaqayyo ittiin saba tokko tajaajiluuf jedhee ilaalla. Macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee hin jira bakka isaa yoon qabachuu dhabillee hafuurri qulqulluun isaanirra hin bu'e guyyaa 50ffaatti akkas isaanirra hin bu'e isaan hundumtiyyuu afaan gosa adda addaa dubbatanii afaanichi sun inni kaan raajii dibata adda addaa kennamee fi dibanni sun inni kaan raajii dubbachuu afaan haaraa. Inni jarra afaan sana dubbatanii afaan haaraa jarra dubbatan afaan I think 17 maal dubbatanii iyyuu sana jechuun bara afaan addunyaarra hin jirre miti kan dubbatan afaan biyyoota garaagaraa sana baratanii dubbatanii waaqayyo hafuuraan barsiisee dubbatanidha malee afaan haaraa addunyaan hin beekne hin dubbanne jarra kan macaafni jedhu. Kana warra ammatti jiranii warra amma addunyaatti jiranii waan afaan addunyaa kanarra hin jirredha. Okay, dhiifama naa godha. Isa sana keessaa na baasaati. Ani kan gaafachuu dhufe gaaffii kan biraa wanta amma nuti irraa haasaa jiru kan biraadha. Isa sana keessaa na baasaati. Gaaffii biraa qabdaa?
waaqa wajjin illee walitti bu'uu hin barbaadu gaaffii kan biraa yeroo kan biraa itti deebina. Har'aaf galeetuma warroonni shahaada qabadhu naan jechaa jirtan immoo shahaadaan utuu qabadhee yoo ani Shaayii dhugaadhi. utuun shahaada. Ati nama Shahaada qabadhu. Caal jedha fidis. Jarri Ani qoosaa. gaaffii tokko si gaafadhu yoo naa eeyyamte boleettii ko. Gaafadhu. Ati maaliif Yesuusitti namantu? Ati maaliif Yesuusitti namantu? Maal jechuudha? Maal jechuudha maayidha Yesuusitti maaf namantu tamantee hin jirtu iyyuudha. Amma fakkeenyaaf na dhagaa jirta? Dhaga'aan jira tu. Eeyyee ati Yesuusitti amantee hin jirtu iyyuudha akka itti amantuu fi akka inni natti amanisi jedhetti. Okay. Kan itti amanuuf nutti agarsiisa. Akka ani itti amanuuf gadi fageenyaan natti himimee Yesuusitti akkan amanuuf. Okay. Fakkeenyaaf eenyummaa kee si caalaa namni si beeku jira? Na dhagaa hartaadha kun. Dhagaan jiratti. Akkiin si jedhe ati maaliif Yesuusitti namantuun si jedhe. Isa kana immoo fakkeenyaan si ibsaa dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf gaaffii si gaafa. Namni eebbii caalaa eebbii beeku jira? Lakki. Hin jiru miti? Namni Yesuus caalaa Yesuus hin beeku jira? Erga namni Yesuus caalaa Yesuus hin beekneeti. Waa Yesuus ofiin jedhe maaliif isa hin jettooti? Yookaan waan inni jedhaati natti amanaa isiniin jedhe jettee maaliif itti namanneeti? Minaaf jedhaati natti amanaa kan inni jedhe sana maafiiti akkuma kaleessa jedheen gada waan haasawu natti fakkaata ishee natti jedha natti amanaa waan inni jedhe isatti amanuu ittiin didee sana naaf hin Abuudii sirrii biyya salphisa. Fakkeenyaaf Ol baasee. fakkeenya tokko. Sini jeeqa doolaa barrangaa ol laa'e. Eesh ustaaza. Udii nu godhe mujaa. Wayyoo. Qo'eetti inni eegnaadha ko. La ilaha illallah. Maala naa keessa deemna ba? Oya. Oy. Bakka haasaa jira. Ayyee na dhagaa jirta eebbi. dhagaan jira. Fakkeenyaaf ati dubartiidha. Seegalee ani immoo ati dhiiradhaan si jedha. Anaaf si keessa eenyudha kan sirrii jiru? Ani dubartiidhaan hin jedhaati immoo dhiiradha naan jetta. Eeyyeen anaaf si keessa eenyu kan sirrii dubbate? Ana. Abbaa dhimma. Galatooma iyyee ulfaadha. Erga akkas ta'eeti Yesuus ani gabricha Waaqayyoodhaadhe. Ani namadhaadhe. Ani raajiidhaa jedhe. Siif galee? Ani Waaqa biraan ergamee dhufee jedhe. Jechi ani dubbadhu kun jecha sana ergeeti malee jecha koo miti jedhe. Anumna kooti waa tokko gochuu hin danda'u jedhe. Siif galee? Waaqayyoon isa tokkicha isa dhugaadha jedhe. Dhagayyaa Israa'el Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha. Yaada kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan isa waaqessuutu siif ta'a jedhe. Siif galee? Akkasumallee maal jedhee? Gara abbaa koof gara abbaa keessanii gara Waaqayyoo koof Waaqayyoo keessaniitti ol ba'aa jedhe. Isanni ofiin jedheef isanni ofiin jedhe dhiistanii yookaan dhiistee ati Waaqayyoodhaa jedhaa jirta. Ati. Si galee ati Waaqayyoodhaa jedhaa jirta sanni ofiin jedhe dhiistee. Akkuma sila ani ati dhiira si jedheennaan laa ani dhiira mitanii dubartiidhaa na jette sana waanuma Yesuus ofiin jedhe jedhuu dhiistee waan inni ofiin hin jedhiin jedhaa jirta. Kanaaf Yesuusitti amantee hin jirtoti. Naa kenni luqqisiisan. Luqqisii iddoo ammanaa dubbifte sana. Luqqisii bakka ammanaa dubbifte sana bakka natti himte sana
fakkeenya fudhatte bakka itti himte kana naa kenniiti sanarra dhaabbanne wal haasofsiisuu dandeenya. Ayyee fakkeenyaa fi gara waaqayyoo koof waaqayyoo keessanii gara abbaa koof gara abbaa keessanii dhaqaa jedhe waaqayyoo koof waaqayyoo keessanii jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 bani. Wangeela Yohaannis okay. Boqonnaa 20:17. Boqonnaa 20:17. Ayyee. Kudha shanirraa kaasee yoon dubbise Yesuus immoo dubartiin ana maaliif boossaa? Eenyuun barbaaddaa jedhee ishee gaafate. Isheen illee kun eegduudha jette. Kun eegduudha jettee waan yaaddeef gooftaa koo ati asii fuutee iddoo tokkotti isa geessiteetta yoo ta'e eessa akka isa geesse anatti himi. Ani dhaqee isa nan fidaattiin jette. Yommus Yesuus Maariyaam isheedhaan jedhe. Isheen immoo gara isaatti garagaltee afaan Ibraayisxiitiin Rabbuuniin ittiin jette. Kana jechuun barsiisaa jechuudha. 17 immoo Yesuus immoo ana hin qabin waan dogoggorte natti fakkaata teksiinaa kennite. Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti ol nan ba'a jedhi isaanitti himi. Galatoome. Nan dogongore. Nan dogongore. Gara abbaa koof gara abbaa keessanii gara waaqayyoo koof gara waaqayyoo keessaniitti ol nan ba'aa jedhe. Waaqayyoo koof waaqayyoo keessanii abbaa koof abbaa keessanii. Siif galee eessa ture Yesuus? Lafa barbaadaa ture. Waa heddeenni ture miti waan inni irraa dubbataa lafa barbaadaa ture miti. Inni kun dubbii ijoodha. Bareedduu dubbii ijoon iddoo kana jirti. Please qoy dhaggeeffadhu. Inni itti amma jettu kana Yesuus eessa ture itti deebina. Inni Yesuus bakki inni ture mata duree biraadha. Amma garuu ani maaliin si jedhaa jira? Waan Yesuus ofiin jedhe dhiistee siif galee waan inni ofiin hin jedhiin isa jedhaa jirta. Waan inni ofiin hin jedhiin isa jechuun kee akkati isatti amantee hin jirre mul'isaan si jedhe. Kana miti mata dureen ani irratti kaase akkasimoo akkas miti. Ayyee dhaggeeffadhu. Amma itti deebinaa qoy. Amma gara abbaa koof abbaa keessanii gara waaqayyoo koof waaqayyoo keessanii jedhe. Qabadhu achitti. Yesuus waaqayyoodha miti. Ayyee. Akka tamantutti. Yesuus waaqayyoo. Waaqayyoo waaqa qaba. Waaqayyoon waaqa qabaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon waaqa qabaa jechuun maal jechuudha? Ofiisaa waaqayyoo Yesuus. Anuun waaqayyoo waaqa qabaa jechuun maal jechuudha? Anuu sin gaafadha kanaan si gaafataa jira bara. Okay. Ilaali. Yesuus eessa ture siin jedhee si gaafatee jennaani isa naa deebisuu diddeetta. Eelaa na dhaggeeffadhu. Kana na gaafadhu booda sittin odeessa rakkoon qabu. Siif galee abbaa bira ture Yesuus inni kun garuu mata duree keenya miti jechuudha kan nuun haasofnu haadhaku. Ishee kana miti kan nuun haasa'aa jirru maadha? Qabxii nuun kaasnee waliin haasa'aa jirru. Yesuusitti ati maaliif hin amantu jecha jedhurraadha kan kaane. Amma waaqayyoo waaqa qabamoo hin qabu? Waaqayyoon ilaali. Yesuus abbaan ilmii hafuura qulqulluun sadan isaanii tokko. Waa'ee sadan isaanii sin gaafanne waa'ee sillaasee sin gaafanne waa'ee abbaa waa'ee ilmaa waa'ee hafuura qulqulluu wal keessa jiru faa. Akka fedhan jiraatan. Jecha tokkitti keessaa fudhadhe si deebisuu hin danda'u kaa'ati jechoota tokkittii sana qofaa deebisi malee jedhaa jirta. Gaaffiin si gaafadha dhaggeeffadhu. Ishee duwwaa deebisi naan jedhaa jirta. Ati eenyudha iyyuu maqaan kee? Ani eebbiseedha. Galatoom dhaggeeffadhu. Waaqayyo waaqa qaba. Qaba hin qabu needhi. Garuma nan jettooti. Qaba moo hin qabu? Yesuus waaqa hin qabu. Ofiisaayyuu waaqadha. Ofiisaayyuu waaqadha Yesuus.
Ani Yesuus waaqa qaba waaqan qabuun seedhi miti. Waaqayyoo waaqa qaba moo waaqan qabuun si jedhe. Waaqayyo waaqan qabu. Waaqayyo Galatoomaffa. waaqan qabu. Ayyee. Yesuus maaliif gara waaqayyoo koof waaqayyoo keessanii ol ba'aa jedhere erga waaqa ta'e. Olin ba'a kan inni jedhee fi Gara waaqayyoo koof deebi'ee waaqayyoo keessanii jedhe. deebi'ee akka isin itti amantanitti Yesuusii ganaa deebi'ee hin duune kan jedhuttidha kan isin Dhiisiidhaan amantan. kun sitti ulfaata. Waaqayyo isa kan biradha kan inni beeshi. Ha? Waaqayyo isa kan bira dhaqe Yesuus. Abbaa bira. Ayyee. Yesuusoo waaqa isa kami? Isumadha. Abbaan ilmi afur qulqulluun Yesuus waluma keessadha. Yesuus abbaadha. Eeyyee. Ragaa. Abbaa ta'uusaa. Okay. Yoon dagachuu baadhee fi yoon Qorontos keessaa argadhe argachuu baadheen tarii dagadhee ta'a hin beeku. Ayyee eesh. Ani abbaa keessaa. Yesuus erga abbaa ta'e Ani dhaggeeffadhu. Naa galeera waan itti naaf iddu. Ani abbaa keessa abbaanis na keessa. Ani Yesuus eessa keessadha siin hin jenne bara. Yesuus ela dhaggeeffadhu. Yesuusii abbaadhaan naan eekko abbaadhaa jette. Erga Yesuus abbaa ta'eeti gara abbaa koof abbaa keessaniin dhaqa gara waaqa koof waaqa keessaniin dhaqaa jedhe. Ofuma biraa bahee ofuma bira dhaqeenni. Akkas jechuun ofuma biraa bahee ofuma bira dhaqee. Moo maal jechuudha? Hin danda'ama ofuma biraa bahee ofuma bira dhaqe jechuun. Akkamitti akkas itti eebbise? Akkamitti of biraa bahee of bira dhaqa nam tokko? Subhaanallah. bakka amma tana dubbifte kana Yohaannis 17 san Yohaannis 17 Boqonnaa 20:17. 17 Eesh caaffata salammataa sii kennu ammas akkati waaqayyotti akkati Yesuusitti namanne. Meesa kana dhiisirra dabaraa rakkoon qabanoo sin jinku. Mee kan biraa qabadhu. Gaangaa ani Yesuusitti amanuu yoomiyyuu hin dhiisu. Namanne Yesuusitti namanne ati Yesuusitti namanne dhaggeeffadhu siif namoonni si fakkaatan si Yesuusitti namanne ilaa dhaggeeffadhu mee ammas gaafa sana Yesuus jechuudha. Mee wangeela Maarqos boqonnaa 12:29 sana dubbisime maal jedha? Dhagaa jirtaa eebbi? Maarqos meeqa jettudha? Dhagaan jira Maarqos meeqa? 12:29. Copy link na godhame obboleewwanii wanni narra jiraati kompileeni warningi natti laatee akkaawuntii. Maqaa koo gadi tuqaati copy link na godha. Maarqos 12 meeqa? 29. Barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo san wal morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaatti dhiyaatee abboommiin barsiisota seeraa keessaa tokko yeroo isaan waliin morkatan dhaga'ee Yesuus deebii gaarii akka deebiseef yommuu arge gara isaatti dhiyaatee abboommiin inni hundumaa irra caalu isa kamii jedhee gaaffii isa gaafate. Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'i yaa Israa'el gooftichi Waaqayyo keenya qofaasaa gooftaadha jedhe. Ayya gooftichi Waaqayyo keenya qofaasaa maali jedhe? Gooftaadha. Kami gooftichi Waaqayyo keenya qofaasaa gooftaadha kan Yesuus jedhe?
eenyuunidha waaqayyo gooftaan keenya jedhe bar qofaasaa gooftaadha jedhe koollee qofan jenne bar Atis waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Inni lammaffaan immoo nama akka mataa keetti. Kun waa'ee abboommiiti, waa'ee ajajamuu. jedhi isumayyuu dubbisi taane jedhi ittuma fufi. Okay. Ittuma fufi. Atis waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Inni lammaffaan immoo nama akka mataa keetitti jaallachuutu siif ta'a. Isa jedhu. Abboommiin isaan kana irra caalu kan biraa hin jiru. Kun waa'ee abboomamuu. Waa'ee abboomamuu waaqayyoof itti fufii dubbisi. Eshi. Barsiisichi seeraa sun immoo. Barsiisichuma seeraa jedhi itti fufii rakkoon qabu. Okay. Barsiisichi seeraa sun immoo ba'eessa dubbatte yaa barsiisaa. Inni tokkicha isa malee kan biraa hin jiru. Isa jette dhugaa dubbattee jedha. Galatoomi ulfaadha. Inni tokkicha isa malee kan biraan hin jiru isa jette dhugaa dubbatte. Eessattidha waa'ee isa tokkicha sanaa isa malee kan biraan akka hin jirre kan inni dubbate. 29 irrattidha miti? Eeyyee dhaggeeffadhu. Maarree Yesuus deebisee inni hundumaa irra caalu dhaga'i yaa Israa'el gooftichi waaqayyoon keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Waaqayyoon keenya kophaa isa gooftaadha jedhe. Keenya jedhe. Koollee hin jenne keellee hin jenne. Siif galee? Maarree kunooti Yesuus waaqayyootu qofaasaa gooftaadha jedhe. Ati immoo Yesuus waaqayyoodha jetteetta amanaa jirta. Kanaafuu qo'i kana dhaggeeffadhu. Kanaafuu Yesuus waaqayyoo miti. Ati waaqayyo jettee amanaa jirta. Ati yoom Yesuus itti amanta waan inni jedhe jette. Kana gaaffiin ko. Okay. Isa amma Yesuus jedhu kanatti immoo ati immoo in amantaa? Isa amma Yesuus jedhaa jiru kanatti. Eeyyeen. Isa amma Yesuus jedhaa jiru kanatti amanteetta taanaan ati iyyuu Yesuusitti amantee jirtaa jechuudha. Garuu kan si hafu maalidha? Kan hafu yoo jiraate Kiristoos Yesuus unuuf jedhee ergamee du'ee du'a mo'ee ka'uusaa qofaatu si hafa malee wanta Yesuus jedhe. Dhaggeeffadhu haadha ko. Waa'ee du'anii du'a mo'anii ka'uu du'eera moo hin duune akkam isa jedhu inni kun mata duree biraa yeroo biraa sun dhaggeeffadhu. Kan wal qabsiisu amma dhaggeeffadhu. Ammatu barnoota baayoloojii baratanii jechuudha. Baayoloojiitu baratanii waa'ee lammummaaf amala gaariin barsiisaa baayoloojii. Barsiisa. Barsiisu. Waan waliin fudhanne dhaqa. Siif galee sababa kanaaf hin barsiisu. Amma dhaggeeffadhu. Waan nuti amma irraa ta'aa jirru du'ee du'a mo'ee ka'ee miti. Waa'een Yesuus du'eera moo hin duune kan jedhu mata duree biraa yoo barbaadde guyyaa biraa irratti haasofna. Isa sanayyuu akkuma wangeelaatti hin duune dheensi waliin haasofani. Yoo barbaadde mata duree qabadhu na duukaasa. Akka wangeelaatti barbaaddennaan akka quraanaattis akka inni hin duune akka wangeelaattis akka inni hin duune ragaatiin sitti haasa'u rakkoon qabu. Ragaa wangeelaa irra dhaabbadhe. Sayyuu kakuu haaraa keessaa malee siif hin fidu hin du'e. Kakuu haaraa keessaa qofan siif fida yoo barbaadde immoo kakuu moofaa keessaa siif hin fida akka inni hin du'in. Siif galee ati isa du'eeratti ragaa fidattee haasa'uu dandeessa. Mata duree Yesuus du'eera moo hin duune jedhu. Siif galee inni kun mata duree biraadha. Amma bakki nuun irra dhaabannee haasa'aa jirru ati Yesuusitti amantee hin jirtu Yesuusitti amanii. Fakkeenyaaf akka wangeelaattu akka wangeelli kun jedhutti fakkeenyaaf akkuma wangeelota amma caaffata lama dubbisne akka caaffata kana lamaaniitti kan Yesuusitti amanii jiru musliimoota malee kiristaanota miti. Sababaan isaa musliimoonni waaqayyoon tokkodha jedhanii amanu. Siif galee Yesuusiin immoo ergamaadha jedhanii amanu. Siif galee wangeelli illee kan inni himu Yesuusiin ergamaadha jedha. Waaqayyoon immoo tokkichadha jedha. Isa qofati waaqeffatamaa jedha. Maarree ati kanaaf maqaa wangeelaatiin qabatteeti wangeelatti amanaa jirtu
Yesuusitti amanidha. Waamichi ani si waamaa jiru waamichan siif dhiyeessaa jiru akka kacaafata kanaatti. Okay. Ashi galatoon. Yesuusitti amanu jechuun siif maalidha? Yesuusitti namni kan amanu nama akkamiiti? Akkamittiin immoo Yesuusitti amanama? Yesuusitti kan amanamu siif galee akkanni natti amanaa jedhetti itti amanama. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhu. Yesuusi ani waaqa biraa ergameen dhufee jedhe. Ati waaqa biraa ergamtee dhuftee jettee amanta. Fakkeenyan sii kaase. Nuti akkamitti itti amanna? Nuti musliimoonni jechuudha. Inni ergamaa rabbiiti, gabricha rabbiiti, rabbitu saba Israa'eliif ergamaa godhee isa erge jennee amanna. Akka Quraanaatti ergamoota rabbii warra shanan keessaati ergamoota rabbii shanan keessaati warra obsaan beekaman keessaa tokkodhan. Isaan keessaa akka nabiyyanaa Ibrahim alayhi salam, nabi Nuh alayhi salam, nabi Musa alayhi salam, Isa yookaan Yesus, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyoonni kun shanan warra ulul azmii obsaan beekamanidha. Warra rabbiin obsaan beekamtii isaaniif kenne. Ergamoota jajjaboo isaan kana keessaati tokkodhan. Inni dandeettii rabbiitiin jaamaa fayyiseera. Dandeettii rabbiitiin waan allaatti fakkaattu simbira fakkaattu irraatii bocee ruuhii dandeettii rabbiitiin itti afuufeera. Dandeettii rabbiitiin siif galee jaamaa ija baneera. Akkas jenneetti amanna nuti. Dandeettii rabbiitiin godhe waan kana hunda isaa jechuudha. Kana kan nuun jenneetti amanna. Mee atimmoo wantinaa bira dhaqii Yohaannis isa duraa Yohaannis isa duraa 2:22 irra dhaqii. Yohaannis duraa 2:22. Yohaannis tokkoffaa. Yesus kun Kiristoos yookiis Masiihicha ta'uu isaa ganuu malee sobduun eenyuree mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganuu isa kam? Isa kanaa jedha. Kuno. Ayyee. Isuma Yesus kun Kiristoos yookiis Masiihicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyuree mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu isa kanaa jedhe. Eenyuree namni Yesuus hin gan'isitti. Eshi Yesuusin amanuuni Yesuusitti amani ati yoo amante hin jirtu kan jette irratti Yesuus akkamittiin itti amanama? Yesuus immoo maaliif itti amanama kan jedhuu fi Yesuusitti amanuu jechuun jalqabumarraa kaaseeyyuu Yesuus sababa keenya, sababa ilmaan namootaa, sababa cubbuu keenyaatiif ergamee waaqarraa dhufee gadi bu'ee nuuf jecha foon uffatee dhufee nuuf jecha ergamee dhufee abbaa biraa dhufee wanta hojjetamuun irra jiru cubburraa du'a bara baraarraa nu baraaruuf jecha wantoota hojjetamuun irra jiru hundumaa hojjetee garafamuun irra ture garafameera, itti tufamuun irra ture itti tufameera, reebamuun irra ture reebameera nuuf jecha jechuudha. Sababa ilmaan namootaa tarii anaaf naa hin taane jechuun mirga namaati. Kanaaf nuuf jecha erga dhufee kana hundumaa baatee booddee fakkeenya erga nuuf ta'ee booddee siifan dubbadha maaliif dhiyeeffatte siif dubbachaa jira. Obsaan si dhaggeeffadhee obsaan na dhaggeeffachuun dirqama keeti. Yoo macaafa qulqulluu qabdu ta'e hundumti keessaniyyuu baafattanii ilaaluu hin dandeessu.
Iyesuus kan inni nuu dhufe sanaaf isa kanatti eeyyee Iyesuus naaf dhufeera jedhee amaneen jira'an. Iyesuus naaf reebameera eeyyee naaf du'eera naaf fannifameera naaf jecha salphateera itti amaneen jira. Iyesuusitti amanuu jechuun anaaf isa kanadha. Siif garuu maal akka ta'e hin beeku. Siif garuu maal akka ta'e hin beeku. Anaaf abbaa biraa ergamee dhufee kana hunduma sanaa ta'uusaa ittiin amana. Isin immoo jedhe Iyesuus immoo warroonni fakkeenyummaa Iyesuus kana ta'uusaa warroonni itti amantan warroonni Iyesuus itti amantanii du'ee du'a mo'ee ka'uusaa erga hubanne erga itti amannee booddee deebi'ee immoo gara abbaatti erga ol ba'e bakka nuu qopheessuuf erga ol ba'ee booddee dhufee deebi'ee akka inni nu fudhatu ani amaneen jira guutummaa guutuu dhibbaa dhibbatti itti amaneen jira an fudhadheen jira isa kana. Anaaf kana hundumaa naaf ta'uusaa. Ani daandii inni gara abbaatti geessu anadhaa jedhe Yesuus. Daandii kan biraan hin jiru gara waaqaatti gara abbaa kootti kan geessu anadha. Galatoom. Nuuf abbaa kan wal nu barsiisu yookaan immoo abbaa wajjin gara abbaatti kan nu geessu Yesuus qofaadha. Iddoo kanatti immoo Yohaannis 1:22 irratti immoo kan jedhe isuma Yesuus kun Kiristoos yookiin Masiihicha ta'uu isaa ganu malee sobduu eenyuree jedha. Mormituunis Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu isa kana. Namni ilmicha ganu abbicha wajjin firooma hin qabu jedha. Ilmichi amanachuu isaa kan ilmicha siifan xumura maaliif ga'a? Dhugaa jiru dubbatanii kana miti. Never kana miti otoo hin taane dhimma Yesuus irratti haasa'aa jirra. Dhimmi ani ati irratti haasa'aa jirru. Never amma xumuruu qabda waan xumuruu qabdu amma xumuruu qabda. Yeroo kan biraallee itti deebina. Maal waa'ee maayidha kan turremee yaadadhume mata duree keessaa baatee ati Yesuusitti amantee hin jirtu. Yesuusitti amantee hin jirtu naan jette. Deebii isa sana immoo. Isan itti amantee hin jirtuus jedhe ragaa si dhiyeessee muramuus siif hin dhiyeessine. Wangeelarra. Walumaa galatti ilaali Ahmed. Ulfaataadha jabaadha dubbiin dhugaa. Mee isheesuma kana guutummaa isaatti dubbisiiti. Ati Yesuusitti amantuu. Ela mee na dhaggeeffadhu takka. Ani akkasi jedhe Yesuusitti amantee hin jirtu ati akka wangeelaatti ragaa lama qofan si dhiyeesse waan dubbadhe irratti ragaa sadaffaa afuraffaa yookaan dubbadhu naaf hin kennine ati dabalee jechuudha. Afuraffaa 5 20 30 40 sitti fiduu hin danda'an ragaa jechuudha. Si galee ela Yesuusiin ati eessaa fiddee waaqadha jettee itti amante inni ani waaqadha jedhiinatti amane siin hin jenne. Si jedhe. Inni maal jedhiinatti amanisi jedhe ani gabricha waaqayyoodha, ani ergamaa waaqayyoodha, ani raajiidha, ani namadha. Ani jechi ani isinitti dubbadhu kun jecha isan ergeeti malee jecha koo miti jedhee ani humna kootiin homaa tokkitti gochuu hin danda'u jedhee. Siif galee ati garuu waan barbaadde gochuu dandeessa jettee amantaa. Ati waaqayyoodha jettee amantaa. Inni garuu waaqayyo kan biraa akka qabu isin barsiisa. Isinillee akkasii waaqayyo sana waaqessitan barsiisa. Ati kanaafuu waaqayyootti amantee hin jirtuun si jedhe. Ati immoo waa'ee du'uu fi waa'ee ajjeefamuusaa fedhe. Waa'ee du'uu fi ajjeefamuusaa immoo inni du'eera moo hin duune isa jedhu ati du'eera jedhii kottu ani immoo guyyaa biraa hin duune jedheen waliin haasonaa si jedhe. Waa'ee duusaa dhattee keessa galuu hin dandeessu. Sababaan isaa fakkeenyaaf. No. Wal qabata kaa wanti. Okay, sitti kofi dhiifama. Mee ishee gabaabumatti Yesuus waaqayyoodha jettee amantamne ati? Kanumanii? Gaaffiin gabaabaa kanumanii kan jettee amantu? Guutummaa guutuutti ani kanan jedhee amanu Yesuus karaadha dhugaadha jireenyadha jedheen amana. Malee waaqa miti. Isa malee gara abbaatti daandiin geessu tokko akka hin jirre ittiin amana. Ayyee waaqa mitini? Yesuus waaqadha akkamitti waaqa miti? Ragaa fiti bakka inni itti ani waaqa jedhe kunoo laa kan agaa. Karaadha dhugaadha jette okii rakkoo hin qabu. Karaa gara abbaa nama geessu walii galla. Garuu waaqadhaan seedhe eeyyen miti. Waaqadha. Waaqadha. Naa deebise kaa dura waaqadha.
Yesus abbaadha jette akka abbaan taane keessa tokko dubbisaa ustaas. Itti taasiseera sila. Gara abbaa koof gara abbaa keessanii dhaqaa jedhee isa sanaa sonee dabarsineerra Yohaannis 20 lakkoofsa 14. Isheen inni ofiisaa abbaa kan taane Qorontoos tokko faa dubbisaa fi boqonnaa 8 lakkoofsa 6. Sumata abbaadha itti akka abbaan taane. Akka inni abbaan taane sila iyyuu dubbanneerra. Amantee? Ayyee. Bareeda akkas taane. Akka abbaan taane wanti. Yesus akka abbaan taane amantee? Ani maal akkamitee? Abbaadha Yesus. Sila yeroon ani wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 sii dhiyeessu gara abbaa koof gara abbaa keessanii dhaqaa jedhee jennaani eenyudha Yesuus jennaan abbaa madhaati na jette abbaadhaati na jettennaan abbaa matu abbaa bira dhaqeeree jedhee si gaafadhennaan calluma jenne achirratti jennaan dhiisnee bira dabalaa. Kanaaf amantii jechuudha calluma jechuun amantii jechuudha. Kanaaf si jala qilleensi kaa jaalladhee miti bar si cinquu barbaade si cinqoodheen achirratti kan itti callumattee fedhe. Calluma jechuun deebii barbaaduudha malee itti amanuu miti. Okay, ish. Ayyee maa ittaan ustaas qo'istaas Farhaan Qorontoos tokko faa meeqa meeqa man dubbisaa. No ragaa akka isa abbaan taane. Dubbise. Wayii. Ragaa sii ganna akka akka Yesus abbaan taane. Mee ragaa fedi Yesus akka abbaan taane. Ishi Qorontoos tokko faa baafadhume boqonnaa 8 lakkoofsa 6. Na dubbise. Mobaayiliin na ajajamuu didinaaf. Kanaaf baaftu rakkoon hin jiru ustaas. As isin baasa na ajajamuu didinaaf. Biizii ta'e. Asii dubbisuu mucaa. Qabdu ati dubbise. Namni dubbisa rakkoon qabu. Isin dubbisaallee rakkoon qabu jedha. Dubbisa bira jiraata. Dhagaa'uun natti tola jiraate. Toofati. Okay, ishi. Waaqayyoolii kan jedhaman waaqa keessaa lafarras jiru. Waaqayyooliin gooftoliin akkasiis baay'eedha. Dubbisaarti. Lakkoofsa 5. Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 jedhe. Okay. Okay, galatooma. Shanirraa isinii akaasu. Waaqayyoolii kan jedhaman waaqa keessaa lafarras jiru. Waaqayyooliin gooftoliin akkasiis baay'eedha. Lakkoofsa 6. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame isa nuyi ittiin jiraannus jedha kana. Kana qolli dhugaa kofalte kana. Dhugaa Rabbi. Amma walii gal. Eshi Yesuus maaltu adda baasee jira isa kanarraa maalidha kan adda baasee Yesuus ilalaan kun waliigallee jira dhugaa sirriitti waliigallee jira. Asitti gargar godhee jirtu. Yesuus dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Akka ajaa'ibaatti nama ajaa'iba. Baay'ee galatooma. Galatooma. Galatarraafi. Dhugaa hedduu galatooma. Kun gaaffii keessaniifis gaaffii koofis deebii guddaadha. Dhugaa deebii guddaa. Maaliif? Akka hin taane kootu akkamitti akka ta'u agarsiisime viidiyootti si qaba. Akkamitti akka deebisii ta'u natti agarsiisi. Deebii jabaa dhugaa dhiisa abbaati maratu addaan kun walii gallee jirra bakka.
Maaliif? Lakki kun amma sitti abbaan Yesus akka abbaan taane agarteetta amma sitti. Akka hin taane godhaa jira ustaazi. Yesus abbaa miti. Ustaaz. Siree agarsiisaa hin jiru. Qubee afaan hindii godhee lafa kaa'e. Si. Deebi'ee jira dhugaa guutummaa guutuutti ustaaz keenya dhugaa hedduu ulfaadha. Baay'ee baqa hundumaaf deebiidha. Hin argama ustaaz. Hin ta'u sirrii miti ustaazii. Ahmed. Sirrii miti ustaaza sirrii miti. Ahmed. Hoyyee dhagaan jira. Galegalee jira. Naanneffamee jira. Naan guddisaa isinitti agarsiisa. Ani dubbisa akkamitti akka inni tokko ta'e natti manis tokko akkan ta'e. Akka inni abbaa. Naan guddisaa ustaaza isiniif hin mul'isaan. Kaappii gochaan jirtan inni ijoo sagalee qaqqabaa. Taap godhaa sagalee deddeebisaa jira. Kaappii godhaame. Nama 500 jira. Sagalee deddeebisuu yoo hawaasa akka ta'e dhaabbateera na biraati taappis argaa hin jiru. Bilbila keessan to'ataa ustaaz. Taappii waan qabaanne dhaabbatama. Taappii walii garagalii koppii hin kennee godha. Akka malee qorraa jira. Yoo san taane rurruktaan jiran. Isti amma eebbise na dhagaadhaa? Naannan dhagaan jira sagalee keessa. Ayyee Yesuus Kiristoos akka inni abbaan taane amma si garsiisa sirriitti dhaggeeffadhu ishee. Nuuf garuu jedhe Waaqayyo tokkichatu jira. Waaqayyo akka hin taanes akka inni abbaan taanes ammaa sirraa hubatta. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira jedhe. Innis abbaa Waaqayyoon tokkicha eenyudha? Abbaa isa waan hundumaa uume isa nuyi maqaa isaatiifis jiraannu jedhe. Yookiin isa nuti maqaa isaatiif jiraannu jedhe. Qo'e amma Waaqayyo tokkichi eenyudha? Abbaadha miti? Abbaa moo abbaa miti? Ayyee. Tole Waaqayyo tokkichi abbaa erga ta'eeti. Waaqayyo tokkichi abbaa erga ta'eeti. Yesuus Kiristoos immoo akka abbaa hin taane achuma gadi siqeetu maal jedhee akka Waaqayyo hin taane yeroo dubbatu Waaqayyoon tokkichi abbaadhaa jedhe. Isa waa hundumaa uume isa nuyi maqaa isaatti jiraannus jedhe. Fiixee tokko fulistooppii godhe. Gadi akkasumas jechuun wal qabsiistuudha waan lama yeroo walitti qabsiisu. Farhaaniif Ahmad as jiru akkasumas eebbiseen waliin jirti yoo jedhan bara. Naaf eebbisee gargar ta'uu sadan keenya gargar ta'uu agarsiisa jechuudha. Farhaaniif Ahmad waliin jiru akkasumas eebbiseen bira jirti ture yoo jedhan eebbiseen anaa fi Ahmad akka hin taane Ahmadis ana hin taane anis akka Ahmad hin taane babaasa. Kanaaf asitti maal jedhee nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira jedhee innis abbaa isa waan hundumaa uume isa nuti maqaa isaatiifis jiraannu jedhee fulistooppii godhe xumure jechuudha dhaabbii godhe. Itti aanee maal akkasumas jedhe wal qabsiistuudha amma akka ani amma eebbiseenis akkuma jenne sana jechuudha. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira amma moodaan gooftaa tokko jira. Waaqayyo osoo hin taane gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoosidha amma moodaan. Gooftaan tokkichi immoo Yesuus Kiristoosidha. Isa wanti hundumtuu ittiin uumame inni silaa Waaqayyoon silaa waa hundumaa isa uumedha. Gooftichi inni kun immoo isa wanti hundumtuu isaan uumamedha. Inni wanti hundumtuu isaan uumameef inni wanti hundumtuu inni uume gargari. Sagaleen ciccitaara laata dubbataa hartootaati dhagaan. Hin dhaga'amu ustaas hin dhaga'amu. Dhaga'amaa jira. Ayyee mee dubbadhu akkamitti akka tokko goote ati amma Yesuus Kiristoosiif abbaa akkamitti tokko goote akkanatti. Waaqayyoon tokkichi abbaa ta'uu isaa barree Yesuus Kiristoos immoo abbaa miti. Eshi utuu Yesuus Kiristoos maal? Tajaajilumata argaa hin jiru. Taabiin deemaa jira garuu taabiin illee deemaa jira. Eshi Yesuus maaliif? Taabii keessanitti muddaa. Ishi mee dhagaame dubbadhu. Okay. Deebiin hundumtuu asuma keessa jira. Wanta Yesuus dubbataa jiru Waaqayyo Yesuus irraan adda akka hin taane yookaan immoo
Yesuus gooftaadha Yesuus. Appireetiin godha. Yoona appireetiin godha natti fakkaata mee natti cufaa yoona Appideetii goonaan hin beeku wallahi allaa waalaw. Waan fedheef godhaas yoo cufatte isaa cufatu. appireetii godheetuun Godha waan fedhe isaa cufatte isaa cufatu. Ayyee. Ayyee. Dhagaa jirta Billoo. Ani nan dhaga'a. Eebbi. Deebiin hundumtuu asuma Eebbi keessa. Nan dhaga'a. Ani dhaga'aan jira. Ayyee Yoo dubbadhu. isinitti hin dhaga'amne ta'u. Akka ajaa'ibaatti si Okay. dhagaa jira. Okay, galatooma. Galatoomaafi. As keessatti deebii hundumaa nuu deebisee jira yooma nuti ofuma keenya yoo mataa jabaanne malee dhugaa deebii hundumtuu asuma keessa jira. Ofuma Akkas. keenyaati yoo mataa jabaanne. Silaa bakka ta'e dubbiseen ture isarrattis deebii ajaa'ibaa nuu kennee jira. Ofii Ayyee. keenyaa dubbifna otoo hin taane walima walii keenyaatiin luqqisii wal ilaannee dubbisaa jirra. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira jedha. Nuuf waaqa tokkichatu. Sababa maalirraan akkas jedhe gara oliirraan waa'ee waaqolii baay'een akka jiran waaqolii tolfamoon akka jiran dubbachaa ture gara oliitti. Waaqolii tolfamoon baay'een akka jiran. Tole. Kana kan barreesse Qorontoosidha. Gara lakkoofsa sadiitti ol baane yoo dubbifanne maal jedha? Namni waaqayyoon jaalatu garuu isa biratti beekamaa in ta'a jedha. Egaa waa'ee qalma waaqayyoolii tolfamaniif dhi'eeffame nyaachuummoo waaqayyo tolfamaan dhuguma jireenya akka hin qabne akkasumas waaqayyo tokkicha malee kan biraa akka hin jirre nuyi in beeknaa jedha. Gara oliitti illee kan biraa dubbateera. Ati gidduudhaan maaliif gaaffiif fiigda? Waa'ee isa kana Macaafa dhaqaa wanti qulqulluu nuyi irra irraa jiru. haasa'aa jirru. Dhaggeeffadhu qaba. Andee macaafa qulqulluu tolfamaniif dhi'eeffame nyaachuummoo waaqayyo tolfamaan dhuguma jireenya akka hin qabne akkasumas waaqayyo tokkicha malee kan biraa akka hin jirre nuyi in beeknaa jedha. Gara oliitti illee Waaqayyo kan biraa tokkicha abbaa moo abbaa dubbateera. miti? Ati gidduudhaan maaliif gaaffiif fiigda? Waa'ee isa kana dhaqaa Macaafa wanti qulqulluu nuyi irra irraa jiru. haasa'aa jirru. Dhaggeeffadhu qaba. Andee macaafa immoo lakkoofsa 5 irraa yoon itti fufe immoo waaqayyoolii kana kan jedhaman waaqayyoolii kan jedhaman waaqa keessa lafa irras jiru. Waaqayyooliin gooftoliin akkasiis baay'eedha. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira jedha. Garuu nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isaa waliin hundumaa abbaa isa waan hundumaa uume. Ilaala waaqayyoolii kan jedhaman waaqa keessa lafa irras jiru. Waaqayyooliin gooftoliin akkasiis baay'eedha. Nuuf garuu waaqayyo tokkichatu jira. Inni abbaa isa waan hundumaa uume. Innis jedhe. Okay. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Qoodduun kuni achumatti naa dhaabbadhu. Amma bakka kanatti waaqayyo inni abbaa isa maal godhedha? Waan hundumaa uume. Tole waaqayyo abbaa isa waan hundumaa uume. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannusii jedhee furustooppii godhe miti? Jiraannus jedhanii. Waaqayyo inni tokkichi inni abbaan isa waa hundumaa uumedha mitiire? Eeyyee. Tole Iyyesuusoo maaliidha gadi siqi dubbisi? Akkasumas ka jedhu. Ishi. Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus akkasuma gooftaa tokkichatu jira. Akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Inni Yesuus Kiristoos isa wanti hundumtuu ittiin uumame isa nuyi ittiin jiraannudha. Ayyee asitti dhaabbadhu. Amma Yesuus gooftaan inni kan Yesuus immoo isa wanti hundumtuu ittiin uumame immoo maal miti kan jedhu? Jedhala kuna nutti meeran. Amma Yesuus Kiristoos asitti gooftummaan isaa isa wanti hundumtuu ittiin uumamee jedhe. Ayyee. Waaqayyo immoo inni tokkichi inni abbaa sun immoo isa waa hundumaa uumee jedhe. Ayyee. Waaqayyo inni waa hundumaa uume abbaadha. Gooftichi immoo wanti hundumtuu isaan uumame immoo Yesuus Kiristoos. Inni ittiin uumamee fi inni uume gargari. Fakkeenyaaf qalamiidhaan inni barreessee fi inni qalamii uume gargari.
Yesuus Kiristoos akkasumas gooftaa jira, gooftaa tokkichatu jira, gooftichis immoo isa wanti hundumtuu ittiin uumamedha. Wanta hundumaatu ittiin uumame. Malee inni waa hundumaan uumne. Qalamiidhaan wanta hundumaatu barreessa jechuun qalamiitu waraqata sana uume jechuudha miti. Garuu waraqaan sana uumaatu uume jechuun isa qalamii sun uume waa jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos asitti Waaqayyo abbaa inni tokkichaa suni isa waa hundumaa uumedha. Gooftichi inni tokkichaa immoo inni wanti hundumtuu isaan uumame jechuudha. Gooftichi inni tokkichaa Yesuus Kiristoos kophaatti kunoo maal jedhe? Innis Yesuus Kiristoosidha jedhe. Waaqayyo inni tokkichi garuu nuuf Waaqa tokkotu jira jedhe. Innis abbaa isa wanta hundumaa uumedha jedhe. Kanaafuu abbaa inni wanti hundumaa uume sun Waaqayyoodha, abbaadha. Yesuus Kiristoos immoo abbaa miti. Otoo abbaa ta'ee jiraate asitti sila abbaaf isa gargar godhee hin fidu jechuudha. Tole. Amma okay ishi inni akkaataa fudhannaa fi hiikannaa keenya ta'uu danda'a. Garuu Iyyasuus jarreen kana keessaa qobaatti akka adda hin baafamne akka isaan keessaa baafame hojiin isaanii tokko akka ta'ee fi Iyyasuus Waaqa akka ta'e hunduma isaanii wajjin iyyuu walitti dhufeenya jabaa akka qabuu fi ofii isaallee gooftummaa akka qabu namni hundumtuu hubachuun salphaadha jechuudha akka kootti nama baay'ee hubatamuu dhabeellee nutti himeeran iyyuu adda baasee nutti himee jira. Kana caalaa warroonni eessarraa dubbisaa jirtu jettanii Qorontos 1:8 lakkoofsa 5 irraa kaastanii dubbifachuu dandeessu. Qo'ee waa tokko dhaggeeffadhu kan isa caala immoo sii galu wayii sii dubbisa baafadhume na walitti. Yohaannis 8 baafadhume. Maal kana? Yohaannis 8. Yohaannis 8 kana caala kan si ibsu jechuudha. Ana danuma kana irratti mee ustaazi? Qabdu ol isin baasu? Ani kanis hin jedhu asuma kana irratti. Sana maaf xumurreera bare hin diddeedheen sirriitti galuu fedheen yookaan biraa dabalame yoo galee fedheen malee tiksitti baay'ate. Laa. Ifa biraa dabarsuun. Isuma sana irratti immoo ani immoo jechuudha ustaazi. Ela. Abbaan inni tokkichi isa waan hundumaa uumedha miti. Waan hundumaa sana keessa Yesuus jira moo hin jiru? Waan hundumaa uumame sana keessa. Ishee gaafa daartu wanti fakkaata. Ayyee. Na dhagaa jirtaa eebbi? Maal jetteen dhiifa? Akkiinsi jedhe. Bakka kan biraa jira. Waaqayyo inni tokkichi abbaa sun jechuudha. Waan hunduma inni uume sun. Waan hunduma uume mitiin? Akkasima akkas miti. Akkasidha ayyee. Ayyee. Waan hundumaa uumame sana keessa jira moo hin jiru Yesuus? Waan hundumaa yoo kan uume Yesuusidha. Kan uume Yesuus kan jedhu eessa jira? Isa Yesuusiin uumamedha malee. Obboleetti Waaqayyo isa tokkichatti waan hundumaa uume jedha miti waan hundumaa isa uume jedha. Isa uumame sana keessa kan jiru Yesuus immoo isa uumame sana keessa jira moo hin jirudha gaaffii nan si gaafadhen. Garaagarummaan Yesuusii fi Waaqayyoo maalidha qoyee Ahmed? Garaagarummaan siin hin jenne naadha kiyya. Gaaffii makoo deebisati. Waaqayyoon inni tokkichi dhaggeeffadhu. Nuyi garuu Waaqayyo isa tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Isa waan hundumaa uume. Waan hundumaa sana keessa Yesuus jira moo hin jirudha gaaffii nan si gaafadhe. Yesuus jira. Iddoo hundumaayyuu waan hundumaa irratti jira. Waan hundumaa isa uumame sana keessa jira miti Yesuus. Isa hubadheen sii deebisa. Amma sii deebisuu hin danda'u. Eesh ustaaz dhiyeeffadha ragaa keessa. Ayyee. Mee Yohaannis 8 baaftee? Baase. Baasee jira. Namni tokko irra dhaqee dubbisne. Meeqar? Lakkoofsa 41 fi amma 42tti dubbisiti. Sanboodii Naardoosiif kennina. Carraa qaata seente deesse. Isinitti mul'ata arti Naardoos garuu? Mul'ata arti. Ayyee.
Nagaayuun gaafa inni dhimiski. Hin dhufna qo'ee amala bareeddii qabdi maashaallah jettee. Kana dubbisnee deemna. Mee dubbisime sirriitti kana irratti deebii argattaa asirratti sii dhaabnaa jechuudha. Kana dinnaan sinuma beekaadha. Isin hojii abbaa keessanii hin hojjettu isaaniin jedhe. Isaan immoo nuyi abbaa hin beeknetti hin dhalanne nuyi abbaa tokkicha qabna innis waaqayyodha jedhanii. Yesuus deebisee waaqayyo utuu abbaa keessan ta'e. Sirriitti si baqanu. Nuti abbaa tokkicha qabnaa. Ana hin jaallattu turtan. Okay. Waaqayyotu abbaa keessan ta'e isin. Dhagaa jirta miti? Dhagaamaa jira fakkaata sagaleen. Fitaadhu bakka rakkoon hin jiru. Sagaleen koo isinitti dhaga'amaa? Amma jirta. Isin hojii abbaa 41 irraa isin hojii abbaa keessanii hin hojjettu isaaniin jedhe. Isaan immoo nuyi abbaa hin beekamnetti hin dhalanne nuyi abbaa tokkicha qabna innis waaqayyodha jedhaniin. 42 Yesuus deebisee waaqayyo utuu abbaa keessan ta'e ana hin jaallattu turtan anoo waaqayyo keessaan ba'ee hin dhufe as jira isatu na erge malee ani ofiin hin dhufne jedha. Amma kaayyoon keenya Yesuus abbaa akka hin taane sitti agarsiisuudha waan taateef maal jedhee isin hojii abbaa keessanii hin hojjettu jedhe. Isaaniin jedhe. Isaan immoo nuyi abbaa hin beekamnetti hin dhalanne nuyi abbaa tokkicha qabna innis eenyudha? Waaqayyodha jedhan miti. Abbaan tokkicha eenyudha? Eenyudha? Waaqayyodha. Ayyee. Yesuus deebisee maaliin akka jedhee dhaggeeffadhu? Yesuus deebisee waaqayyo utuu abbaa keessan ta'e jedhee ilaala. Waaqayyo utuu abbaa keessan ta'e ana hin jaallattu turtan. Anoo waaqayyo keessaa ba'een dhufee jedhe. Utuu waaqayyo abbaa keessan ta'e beektanii silaa na jaallattu ture. Anoo isa keessaan bahee dhufee jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos abbaa otoo isa keessaa baatee dhuftan taatanii abbaa keessaa waaqayyo keessaa baatee dhuftan anaan na jaallattu turtanii jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos abbaadha osoo hin taane abbaa sanatu isa ergee dhufee kanaafidha maal jedhe dhumarratti iyyuu waaqayyo keessaa ba'een dhufee as jira isatu ana erge malee ana ofii hin dhufne jedhe. Eenyutu waaqayyo isa abbaa keessaa na erge malee ana ofii hin dhufne jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos inni dhufe ergamee dhufe abbaa miti garuu isaa ergamee dhufe abbaa isa waaqayyo tokkicha sanarraatti ergamee dhufe jechuudha. Yoo barbaade lakkoofsa 40 irratti immoo sirriitti ol deebite yoo dubbiste sirriitti fasii godhu lakkoofsa 40 irratti ani dhugicha. Kanaafiyyuu Yesuus abbaa biraa inni ergamee dhufe kun Yesuusii dirqama itti amanamuutu irra jira qamarre. Nuun hin amannu. Isayyuu hin amanne isattiyyuu hin amanne wooti isayyuu hin hubanne wooti abbaa akkamittiin hubachuu hin danda'ama. Abbaa sanayyuu. Mata duree. Dhugaa keetiidha wanti tokko maal inni beektaa? Amma Yesuus Kiristoos waaqayyo akka hin taane abbaa akka hin taane nuu bartee jennaan amma Yesuus Kiristoositti hin amanne moo amannu moo sitti agarsiisan rakkoon hin jiru amma Yesuus Kiristoos waaqatu tokkicha akka hin taane akka abbaa hin taane walii galee miti. Isa keessaa bahee akka dhufe amantee jirta abbaa keessaa bahee akka dhufe. Isa immoo sirriidha isa immoo sitti hima isa immoo ittiin dhufa garuu isa kana naa amantee jennaan isa sana immoo deemnee akkamitti akka itti amannu sitti agarsiisa amma Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaa akka hin taane waaqayyo tokkicha akka hin taane walii galee mitiire. Amma immoo isa keessaa bahee isa dhufe akka amannu sitti agarsiisa. Walii galee miti isa kana. Tole lakkoofsa akka itti amannu nu ilaalme ol deebiiti. Dubbisi. Ani dhugicha isan waaqayyorraa dhagaye isinitti himeera. Isin garuu anan nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kanaa hin hojjenne. Afuu amma Yesuus Kiristoos ani dhugicha isa waaqayyorraa dhagahee dhufee jedhe mitiire isan isinitti hime. Ana immoo nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Kun amma Yesuus Kiristoos ani waaqayyorraa dhugaan fidee dhufe ani immoo nama akkasiitidha jedhe. Nama ta'uu isaatti hin amannu nama inni ofiin nama jedhe moo hin jenne Yesuus. Eenyu fa'iin jedhe akkas. Yahudoota. Yahudoon. Ishee maaliif ajjeesuu barbaadan maalirrattidha kan inni akkasittiin jedhe deebii kana kan inni kenneef maalirrattidha. Ol dhufaniiti jarri maal jedhee lakkoofsa 35 irraa kaasuu dandeenya. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatii hin lakkaa'amu. Ilmichi garuu yoom iyyuu maatii abbaa isaatii hin lakkaa'amaa jedhe.
ilmichi yoo birmaduu isin baase egaa isin warra birmaduu baatanidha jedheen. Lakkoofsa 37 isin sanyii Abrahaam akka taatan ani beekaa jedheen. Haa ta'uyyuu malee dubbii koo isin keessatti hundee waan hin godhatiin ana ajjeesuu na barbaaddu jedheen. Wanti isa ajjeesuu barbaadaniif maaliif? Dubbii Yesuus Kiristoos isaan keessatti hundee waan hin godhanneef. Tole hundee waan hin godhanneef. Lakkoofsa 38 irratti ani isan abbaa koo biratti argeen dubbadhaadha ilaal. Abbaan Yesuus eenyudha? Kan biraadha. Abbaa isaa biratti isa argee dubbata malee inni abbaa miti. Ani isa abbaa koo biratti argeedhaan dubbadhaa. Isin immoo isa abbaa keessan irraa dhageessan hin hojjettuu isaaniin jedhe. Yahudoonni immoo abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniif Yesuus garuu deebisee ijoollee Abrahaamotu taatanii hojii Abrahaam hojjete hin hojjettu turtanii jedheen. Tole itti aanee maal jedhe? Ani garuu jedhe dubbichan isan abbaa biraa fidee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe nama. Wanti jarra ajjeesuu barbaadaniif maaliif? Dubbini Yesuus Kiristoos waan ta'uuf dideef. Wanni inni itti hirmaachuu waan ta'eef ajjeesuu dhugaa waan ta'eef. Erga dubbii isaa fudhachuu didani ajjeesuu barbaadanii jennaan inni immoo maadheen ani dubbiin isinitti himaa jiru eessaan fidaa jira? Waaqayyo irraan fidee dhufaa jira. Dubbiin dubbadhu dhugaadha. Waaqayyo biraan fidee dhufaa jira. Ani immoo nama akkasii nama dhugaa fidee isinitti himu maana ajjeestuu jedhe nama dhugaa fidee isinitti himu. Kanaafuu Yesuus Kiristoos an nama dhugaa fidee dhufaa jirudha. Maamna ajjeestuu erga jedhe Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa itti amannaa nuun hin dinnee jechuudha. Tokko waliigallee Yesuus nama ta'uusaa fudhattee akka inni jedhutti. An nama ta'uusaan fudhadhu yoomuu dhufee nuuf jechuudha. Amraatti darbe nama kan waliigalle. Bifa namummaa qabatee dhufuusaa itti namana foon uffatee dhufuusaa nan amana. Kan achitti dhala namaatti jedhee itti namanu. Yesuusitti dhala namaatti jedhee itti namanu. Foon uffatee nuuf ergamuu isaa garuu itti namana 100%. Dhala namaa miti jettee amantaa Yesuus? Yesuus dhala namaa miti. Nuuf jecha ergamee akka dhufe nan amana 100%. Dhala namaaf ergamee akka dhufe nan amana. Foon uffatee akka dhufe bifa namummaa qabatee akka dhufe 100% nan amana. Yesuus Kiristoos bifa waaqayyummaa fudhatee gadi dhufe bifa namaa fudhatee achumaa gadi bu'e. Moon dhalate. Achii gadi hin buune. No, achii gadi hin buune. Achii gadi hin buune bifa namummaa qabatee. Namni hundumtuu akkuma beeku namni kana hin beekne jira jedhee hin yaadu. Maariyaam keessatti hafuura qulqulluudhaan ulfeeffame. Hin dhalate. Nama moo kakuudhaan. Yesuus nama qaba miti. Kakuudhaan dhalate. Yesuus nuuf jecha bifa namummaa dhalatee fakkeenya namummaa fudhatee nama fakkaatee nuuf jecha dhalate namarraa. Akkasii kan jedhe nama fudhattu. Ani nama akkasii ajjeesuu barbaaddu kan jedheen fudhattu. Sobaadhaa jirti. Isheen sobaadhaa jirti. Yoon kaaddi taate rakkoon hin jiru bara dabare kan biraa kenninnaaf. Yesuus Kiristoos namadha kan ofiin jedheen kaaddaan fudhattu nama ta'uu dhiisuusaa. Nama ta'uusaan kaadda. Isa kanas deebisuu hin danda'u ammaaf. Abshir ammaaf hin deebisin rakkoon gahu akkasitti darbuu dandeenya. Kabira Yesuus Kiristoositti akka nuun amannu akka nuun hin dinnamas nu faana baafadhu rakkoon hin jiru asirratti dirqama deebisuu hin qabdu. Abshir haadha kiyya ishii Yohaannis 17 dhume 17:3. Nama isa jedhu nuun amma nama jaannoo ofiin jedheef nama jennee amanna. Amma immoo mee Yohaannis 17:3 irra baafadhu. Inni kunis akkasuma jedha Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedha. Ayyee amma Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaan amantaati. Ani lafarratti ulfina siif kenneera. Hojii akka ani hojjedhuuf ati anaaf laattees raawwadheera jedha. Inni rakkoon jiru waa'ee ulfinaa waa'ee isaa hojii kennuu aangoo kennuu itti dhufna amma waa'ee aangoo osoo hin taane Yesuus Kiristoos ergamaa dhufuusaa an amantaati ergamaa ta'uusaa. Ergamee dhufuusaan hojjechi sirriitti nan amana maaliif hin amanu. Galatoom baay'ee galatoom Waaqayyo inni tokkichi isa dhugaa jiraachuusaa mutti amantaa. Inni Yesuusin erge. Hin jira eeyyee. Kanaafuu Yesuus Kiristoos
ergamaa Waaqayyoo isa erge tokkichi immoo isa dhugaa ta'uusaa amantee jennaan nuunis akkuma kana amanaa jirra. Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin erge isa dhugaa isa tokkicha sana jennee amanaa jirra nu musliimoonni. Allah inni nuun jennu isa Yesuus Kiristoosiin erge Waaqayyo isa dhugaa isa tokkichadha. Yesuus Kiristoos immoo isa ergamee dhufe ta'uusaa jirra. Namni kana fudhate immoo jireenya bara baraa qabaa jedhe. Namni Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uusaa amanee Waaqayyo isa dhugaa isa tokkichatti amane immoo jireenya bara baraa qabaa jedhe. Tolee fudhannee jirra nuni. Atis hin fudhatte tole. Okay. Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa akka kennu erga amantanii booddee wanti wal nu falmisiisu maalidha reenni guddaan? Jireenya bara baraa kenna jiru. Jireenya bara baraa kenna jechaa hin jiru bara. Akka jedhe. Jedhaa jiroo. Lakka akkasiin jenne ilaali. Ilaali Waaqayyo tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin ergettis amanuun jireenya bara baraatii jedhe. Kenna osoo hin taane kana gochuun jireenya bara baraas jiraachisa. Fakkeenyaaf atamma yoo maatiriikii 50 ol fidde hin darbitaa jechuu fi maatiriikii 50 ol fiddee laal maatiriikii 50 ol fiddee maatiriikii sana darbitaa jechuun gargari. Okay. 50 ol yoo fidde dhiifama naa godha. Kuni dhugaa wal nu falmisiisu illee miti ilaal. Wanti nuti ilaaluu qabnu Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun jedha. Yesuusin isa ergamee dhufe sana beekuunii jedha. Maal iddoo kanatti dogoggorri jiru maal? Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa kana gadi qabeessiniif haa dubbisu. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati kan jedhu eessatti keessaa geessine reechi karaa Yesuusin malee karaan hin jiru jechaa jira ooshi. Anu akkasumas hin jedha karaa Yesuusin karaan hin jedhaanis rakkoon qabaariyaanis sanarratti rakkoon qabu amma rakkoon keeyya sana miti. Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaatti amantaa'idha malee amma. Yesuus Kiristoos akkamitti akka karaa ta'e mootii dhufee sitti rakkoon hin jiru. Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaa Waaqayyoon dhugaan erge immoo wanti ta'uu isaan amanta miti. Waaqayyoon dhugaan tokkichaa jiraachuu isaan amanta. Yesuus immoo isa biraa ergamee akka dhufe ergamaa ta'uu isaan miti. Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa ta'uu isaa immoo waliin deemnee ilaallamee deemti dubbisi. Yohaannis 6 dhaqime. Yohaannis meeqa? Yohaannis 14 jira bakka tamma jette jireenya. Okay, Yohaannis 14. Shanirraa kaasu. Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akkati dhaqxu hin beeku. Hin beeknu karicha immoo attamitti beekuu dandeenyaa jedhe. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufuu jedhe. Ayyee murtee itti dubbadhu irratti dubbadhaa. Dhagaa hartaati. Dhagaan jira. Sagaleen garuu Ahmad kan kee dubbadhu meesti bareeda ayyee. Laale eebbe akka jedhe Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi sanaa jedhe. Kiristoos karaadha bar. Yesuus Kiristoos karaa kan inni ta'e yeroo warra Israa'elootaaf ergamee dhaqee karaa jaratti agarsiisuudhaaf dhaqe inni. Karaatti agarsiisuu dhaqe warra badan karaatti deebisuudhaaf dhaqe. Akkuma Maatiyoosi 15:24 irratti hoolota karaarraa badanii hoolota Israa'eliif akka ergamee deeme warra Israa'el karaarraa badan sana karaatti deebisuu dhaqe Yesuus Kiristoos.
karaadhaa jenna Yesuus Kiristoos. Rakkoon qabu karaa isaarra hordofta karaa inni barsiisaa ture karaa abbaa tokkicha akka gabbaran waan barsiisaa tureef jechuudha tokko jedhe. Yesuus Kiristoos dhugaadhaa jedhe. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Maaliif jennaan sila akkuma Yohaannis 8:40 irratti dubbisne ana isa dhugicha abbaa biraa isinii fidee dhufe sana laal nama akkasii ajjeesuu barbaaddu jedhe. Dhugaa fidee dhufe abbaarraa waan dhugaa fidee dhufe an dhugaadhaa jedhe bara laal. Dhugaa fide waan dhugaa fideef an dhugaadha jedhe malee an dhugaadha jechuun an dhugaa Waaqayyoos tokkichaadha jechuudha miti. Maaliif jennaan Yohaannis 17:3 irratti sila Waaqayyoos tokkicha isa dhugaa sanas Waaqayyoon tokkichi sun isa dhugaati. Inni Waaqayyo tokkicha waan ta'eefidha. Yesuus ammoo maaliif dhugaa jedhame ennaan isa Yohaannis 8:40 irratti dhugaa fidee waan dhufeef dhugaa jedhame. Malee Waaqayyoos tokkicha isa dhugaa sana miti. Lama jedhe. Sadaffaa jireenyi sii jedhe Yesuus Kiristoos jireenyis anaa jedhe miti. Yesuus Kiristoos jireenyi isadha jechuun karaa isaarra yoo deemte jireenya argattaadha. Maaliif jennaan Yesuus Kiristoos lakkii jireenyi isumadhaa yoo isuma Waaqayyoo jettee amante yoo jette macaafa qulqulluu keessatti Yesuus Kiristoos ofiisaa jireenya akka hin qabne jireenya iyyuu kan inni fudhate abbaa isaarraa akka ta'e dubbata. Yohaannis 5:26 yoo dogongoruu baadhe 5:26 irratti Yohaannis 5:26 irratti abbaan ofiisaati jireenya akka isa ammaarra na jalaa hin darbina isarratti waan an dubbadhu waan an qabu. Yohaannis 14 lakkoofsa 5 irra na jalaa hin darbina isarratti. Komsa ja'a barbaadaa jirti. Sarraa dubbachaa barbaadde. Okay, ani immoo isarraa waan an jedhuun qaba xinnoo shedhiifama naannoodha.